Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App. Gaaffii namoonni baay'een keessaan na gaafataa jiran YouTube Studioon fuulli isaa jijjiiramee jira. Haala kamiin itti fayyadamna akkasumas sababa maaliitiif jijjiirame gaaffii jedhu namoonni baay'een keessaan na barreessaa jiru. Anis gaaffii keessaniif deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. YouTuberiin takka dirqama yeroo YouTubein waan haaraa takka fide haala kamiin akka itti fayyadamuu qabu akkasuma wanni haaraan sun sababa maaliitiif dhufe waan haaraa kabiraa moo waan nuti irraa beekuu qabnu maal qabatee dhufe isa jedhu beekuun dirqama jechuudha. Haga YouTube hojjetetti keessattuu dhimma aappii YouTube TV YouTube Studio wal qabate irratti sirriitti beekuu qaba, hubachuu qaba jechuudha. YouTube Studio duraanii eegan haala kanaan nuuf baasa ture. YouTube Studio ka duraan nuti beeynu haala kanaan nuuf baasa. View more tuquudhaan analyst jala deemna akkasuma content playlist dhimma adda addaa barbaannaan mata duree jala irra salphaatti argachuu dandeenya ture. YouTube Studio fuulli inni haaraan maal qabatee dhufe waan haaraa isa jedhuu fi haala kamiin itti fayyadamna isa jedhu sirriitti waliin ilaallaa jechuudha. Maaliif beekuun dirqama haga hojicharra jirrutti waan ta'eef. So YouTube Studio inni haaraan egaa haala kanaan nuuf bana yeroo nuti irra seennu. Channel Analytics jedhee mata duree irratti nuuf ka'a akkasuma video sadii qofa fuula dura irratti nutti agarsiisa. Ka duraanii video tokko qofa nutti agarsiisa. Ka ammaa garuu video nuti dhuma kanarra maxxansine sadii nutti agarsiisa. Channel Analytics jalatti jalqaba kan inni nutti agarsiisu waa afur nuuf kenna. View keenya kabultii 28, watch hour saatii YouTube keenya argamsiise kabultii 28, subscribe akkasuma dolara YouTube keenya hojjetaa jiru kabultii 28 nuuf baasa. View irra yeroo tugnu gara view nu geessa. Gara view nuti qabnu nu geessa jechuudha Analytics irra. Yeroo nuti watch hour irra tugne gara watch hour yookaan immoo saatii nuti qabnu irra nu geessa. Irra tuquudhumaan live time godhachuudhaan live time irra keenye meeqa akka argamsiifne ilaallaa jechuudha salphaatti. Akkasuma subscribes barbaanna yeroo irra tugnu gara subscribe keenya channelii guutu kabultii 28 nu geessa. Akkasuma yeroo nuti mallattoo doolaraa as jiru maallaqa asitti lakkaa'amaa jiru irra tugne gara revenue nu geessa jechuudha. Yeroo nuti irra tugne gara revenue nu geessa. Yoo fedhe mata duree revenue irra tuqachuudhaan ilaallaa, yoo fedhe irra tuquudhumaan lifetime goone ilaallanna jechuudha. Haga ammatti YouTubein keenya meeqa haga lakkaa'e akka lakkaa'ee jiru salphaadhumatti mallattoo doolaraa tuqnee dhufne gubbaa irraa guyyaa 28 tuquudhaan lifetime godhannee meeqa akka lakkaa'ee jiru salphaadhumatti ilaallanna jechuudha. Maaliif kan inni fuuldura kaa'u arfan sun ka bultii 28 qofa waan ta'eef ka lifetime ilaallanna. So wantoonni arfan as jiran egaa channel analytics jala view jira, watch hour, subscribe akkasuma doolara keenya achi nuu kaa'ee nutti agarsiisa. Yeroo nuti xiqqoo gadi dheeyne egaa haala kanaan fuulli inni haaraan nuuf bana. Video irra dhaquu barbaannaan yeroo dhuma tokko thumbnail irra yeroo nuti tugnu gara fuula duraa nu geessa. Jala isaatti garuu mallattoo doolaraa hundas nuuf kaa'ee jira. Yeroo nuti thumbnail isaarra tugne bakkuma duraan beeknu sana nu geessa jechuudha. Thumbnail isaarra yeroo tugne bakka duraan beeknu sana nu geessa. Go to video analytics tuquudhaan bakkuma duraan waliin ilaalaa turre san nu geessa jechuudha. Maaliif barnoota YouTube Studio duraan bal'inaan agarsiisaan ture. Ammallee egaa yeroo nuti duubatti deebinu mallattoon qalamaas gubbaadhuma sana nu jira, achuma jira jechuudha. Wanni hundinuu Analytics homepage dashboard qofatu jijjiirame. Wanni hundinuu bakkuma nuti duraan beeknu nuuf jira jechuudha. Wanni guddaan homii sana haala kamiin itti fayyadamna isa jedhu duubatti deebi'ee isinitti agarsiisu. Yeroo duubatti deebinu gara duubatti deebinu fuulli jalqabaa haala kanaan nuuf bana. Mallattoon doolaraa keenya, viewun keenya, laayikiin, koomentii meeqa akka ta'e hundayyuu nuuf hima jala isaatti. Xiyya tokko fuula duraa qaba wanni haaraa inni fidee dhufe jechuudha. Mallattoon doolaraa jira, viewun jira, laayikiin, koomentii hundinuu ni jira. Xiyyi fuula dura isaa jiru page kana irra yoo busy ta'e yoo xiyya san tuqne wanni jala isaa jiru ol deebi'aa jechuudha. View, impression fi average view isa jedhu yoo dhoksu barbaanne yookaan immoo irra tuqne ka ittaanu ilaaluu barbaannaan xiyyuma fuula dura isaa jiru yeroo nuti tuqne ol deebisee view dhumaaf koomentii laayikii qofa nuuf ka'a. Yeroo nuti irra tuqne gadi baasaa jechuudha. Ka akkasiigaa fuula video sadii asirra nuuf ka'a. View isaa salphaadhumatti asirraa ilaalla. Doolaarri oonii ta'uu asumarraa ilaalla.
laayikii meeqa akka inni ga'e asumarraa ilaalla waan hundayyuu akkasuma xiyyi isaa magariisa ta'ee ol deemaa jiraachuu isas asuma irraa waa hunda ilaallaa jechuudha. Viidiyoo lammaffaas haala kanaan fidee ka'a. Viidiyoo sadaffaas haala kanaan fidee as kahaa jechuudha. Yeroo nuti xiyya fuula dura isaa tuqne xiyyi viidiyoon keenya bareedaa jiraachuu nutti agarsiisu sun magariisa ta'e yookaan immoo daalachaa'uu isaa yookaan raayitii ta'ee kan jiru jiraachuu isaa nutti agarsiisaa jechuudha. Xiyyuma fuula dura isaa jiru tuqnee ilaalla salphaatti. Idiitii gochuu barbaannaan immoo taambenaliidhuma isaarra suuraadhuma as jiru kanarra tuqnee mata duree isaarra yeroo tuqne gara fuula duraa nu geessa. Gootu viidiyoo analyticsii tuquudhaan haala viidiyoon itti jiru ilaaluu dandeenya. Akkasuma mallattoo qalamaa tuquudhaanis idiit gochuu dandeenya jechuudha. Fuulli jalqabaa eegan haala kanaan fidee nuuf baasa. Fuulli jalqabaa akka YouTube Studio irra seenneen haala kanaan nuuf baasa. Inni itti aanu jala mata dureen arfan shanan ni jiru. Dashboard ni jira, content ni jira, analytics, comment fi mallattoo doolaraa. Content yeroo tuqne gara viidiyoo keenya mara nu geessa. Mata duree jala content jedhu yeroo tuqne gara viidiyoo keenya hunda isa nu geessa jechuudha. Mata duree viidiyoo nuti maxxansineen laayivii seenneen shortii jechuudha waa hundayyuu nu baasa. Content irra tuqee gara viidiyoo na geessa jechuudha. Mata duree gubbaadha viidiyoo jira, shortii jira, laayivii, playlistii hundinuu jira. Kun viidiyoo maxxanse shortii viidiyoo gabaabaa daqiiqa tokko gadi, laayivii ni jira, akkasuma playlistii ni jira. Gara viidiyootti haa deebinu. Viidiyoo barbaanneera tuquudhaan idiit gochuu akkaataa viidiyoochi itti jiru ilaalu xiyyi isaa ol deebisee jiraachuu akkasuma gad deebisee jiraachuu viidiyoochi bareedaa deemaa jiraachuu idiit gochuu dandeenya jechuudha. Mata dureen inni lammaffaa analytics bal'inaan duraan waliin ilaallee jirra. Haaraa waan ta'eef qalalla godhee isinitti himaa jira. Revenue, content, audience waan hunda waan mara asirra argannaa jechuudha. Ka ittaanu mata duree koomentii jira akkasuma mallattoo doolaaraatu nuuf jira jechuudha. Kanaafuu wanni nu dhibu tokko hin jiru jechuudha. Wanni asirratti jijjiirame fuuluma jalqaba daashboordii irra jiru. Daashboordii irra duraan ka viidiyoo tokko qofa ka ilaaluu dandeenyu viidiyoo tokkittii qofa dura kaa'ee xiyyi isaa akkamitti akka deemaa jiru fuuldura irratti nutti agarsiisa. Amma immoo ka viidiyoo sadii nuuf baasuu eegalee jechuudha. Kanaafuu inni haaraa fide kun baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma itti fayyadamuun isaa baay'ee salphaadha. Keessattuu namoota sa'aatii ilaallachuudhaaf doolaarri kiyya gadi deema jettaniif mallattoodhuma doolaaraa achirra jiru tura tuqxu ka gubbaa arfan nu kaa'ame gubbaa irraa jechuudha. Sanaan booda laayif taayimii godhattanii ilaaltu sa'aatii ilaallachuu barbaaddu taanaan waachi aawar jedhee jira. Sanduuqa lammaffaa keessa tuqattanii akkasuma sabiskiraayibii keessan guutuu ilaaluu barbaaddu taanaan sabiskiraayibii doolaara ilaaluu barbaaddu taanaan doolaarumarra tuqxanii deemtanii ilaaltu jechuudha. Kanaafuu mallattoolee arfan kana view waachaawwarii sabiskiraayibii fi estimated revenue keenya as kaa'uun isaa akka YouTube Studio salphaatti itti fayyadamuu dandeenyu nu qarqaaraa jechuudha. Kanaafuu baay'ee bareedaadha. Itti fayyadamaan isiniin jedha. Barnoonni YouTube Studio bal'ina akka duraanii chaanaalii kiyya jala argachuu dandeessu. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.